surprise narakun sofaan ira undafu akka barnoota ta'uun dabarfadhaan ayyan sifi sofaan keenya baay'ee kabajamii garuu xiqqoo si aarii jira maaliyyoo jette amma waan akkana godhuun kun bareeduma ta'ee garuu namni waan akkana godhuun dandine jaartiin jiraa itti amma fakkeenyaaf caaltuun yoo amma yoo asii gala edana na waliin bultu jechuudha maaliyyoo هذا من خيتي قال ما تشيسوا لا فكم هم نجت فكينا من الدوس الرافدة سالفو فكينا من الدوس الرافدة هذا من خيت سنتي كوكب دنين دابل اللي وبتون دنيا دابل اللي بتريق ما سخية خبجة ما في جالة ما قالي نوا أبا أفنان هدو قلتومي هدو سجالة ده هدو سخبجة خبجة نسيك أبوف أتلين خبجة قدوت أنا ناقوتين ايوه kabajamtoota fi hordoftoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fuufetti jira garuu akka duriitii miti sagantaa keenya jijjiirree jira dhugumaan jijjiirree jira mee tokkoffaa irratti sagantaa ittaanutti osoo hin darbin dura ayyaani firiyoota isaanii guyyaa har'aa maaltu isin akka dhagame maaltu isin bochise dhugaa isii qofa miti nuun dhiiraayyuu hin boonne malee immaan nu qabee jira dhugaa maaliif wanti kun waan guddaa dalagee safwaan rabbiin umrii keessi haa dheeressu umrii irraa keessaa si haa godhu nama akkuma tijaartii tan ta'e kabajistutti rabbi si haa kabajuu eddoo kabajaa rabbi si haa dhaabu jenneeni mee haadha manaa kabajamtuuf jaalatamtuu haa jaartiitii cimtuu jabduu eddoo ani jirettillee cimtee hojii daladdee halkanii guyyaa hirriba isinis dhoogitee ofiifis dhabde jabaatee ummata kiyya biraan waan ummata kiyya ni gammachiisa jettee yaadde ummata kiyya biraan ga'uun baay'ee jaartii jabduudha naa galatoonfadhaa eddoo kiyya bu'aa kennaa naa kennaa feette kuno akkuma argitu ummata keenya wajjin eddoo kanatti argamnee jaartii tanteeti namni hundi keenya osoo manatti nafin jechaadha eddoo kanatti argamnee bakka kan kee buune jaartii teetii kennaa si kennineerra suusi jaba jenne kennaa si wajjin bite galateeffadhu namoota kennaa na wajjin bite keessattuu ayyaan tana baay'ee galatoomii siin jedha safwaaniin beekaanii galatoonfachuu qabdaa guyyaa waan kana dalannu irraa jalqabee jechaadha warqii kanas maqaan gaafa barreessinu isii waliin filannee keessattuu isitu filatee jechaadha waan kanniin jechaadha waliin galatoonfachuu barbaada jechaadha iddoo san irratti sagantaan kenna ka ittaanu mee jaartii tantee maaliif boote jennee gaafanna maaliif akka boote atillee boote kennaa naa kennitanii immoo boocisuuf dhattan akka nuun hin jenne ragaa qaballee dhuudha kanaaf mee ayyaan maaltu si dhagame jalqaba والله الدون جمده جمدشو تناجي تاني مو قبو سفان خيدونا فاقلتومو أنا سبرايز خنا سبرايز في برانكي ولا كيس نته سبرايز في برانكي ولا كيس نته ترى duraan dursee kifaayaa naarse osoo kanaaf dhaabbadee aaru jiru walla chutiin jira akkami kana naaf iddinaan jetti jeeti walla jira itti aansuudhaan ammas gizee kannaa naa kannitu safwaan maqaa jiru isiin naaf ideenseeyanii hedduu rifadhee jechuudha. Boordeetes gammadde. Wadarra maqaa safwaan jiru warqii godhee fi jee sayidoon gizee dubbatu daranku hedduu rifadhee. deebiyeetiin gammadee maashaallah hedduun afaa galatoomuu abbaa mana khiyyaa qaalii fi jaalatamaa fi kabajamaa hedduun galatoomfadhaa isinillee akkasumatti hedduun af galatoomaa bas arraan tanatti nambisne surprise kifaaya iddanii dila kana dileessisaa haltanii sila achi ol naqaa'uu qabdanii darraa eegala dhaabde ilaa ammaa dhaabdanii deebitanii anuma surprise gootanii atau guys ini fumara kon kabu gammachu tiara guddoda kana hundarra kifaya itu macam ni kan acia kalau sarkate tu mungkin salah Dugumani tintolini se wallahi la ayan maru yo كرسي تكانو يا تعادي شكرا يا عيال بدر محمد يا بنو سر وافت امبيغو باي عاديه سبون بناني هاي قالي ده لبونت يا قالوا بديتم فتاتي غلطو مسنجنا جاتي تي جبدو سنجري اتو ما جتان جارسكيه مالت جارسكيه خبجه ما في جالتما
qaalii namaa abbaa afnaan hedduu galatoomii hedduu si jaaladha hedduun si kabajaan si qabuuf atilleen kabajaa guddoo tana naa gooteen jaa dhugumaan jaalatta jaarsa kee akka ajaa'ibaatti ol mee wallahi onneeti yerra amilee kennaafi ni jaaladha jettee saniifuu ni kakattee galatoomii jennaani warroonni isii wajjin hiriyoonni isaanii ka iddoo kanatti argaman hunda isaanii mee yaada irraa fuudhee achiin booda sagantaa itti aanutti jaa kifaayaa yaada ofii kennattee jirti amiina waan si dhagame maashaallah kanumatti isinitti abaratu itti fufaadhaan jaa hedduu galatoomii jechuun barbaada safwaan illeeni nama hedduuf barnoota ta'aaf isii waan safwaan nama hedduuf barnoota jirre dabarsaa jirtaa barnoota hedduu bareedaadha kanumatti itti fufaa ayyaan hedduu galatoomii kabajaa fi jaalalti ati abbaa mana keetiif qabdu dubartoota keenyaaf illee barnoota gaarii isiniif haa ta'u jaan dhiira qofaa miti akkasumatti sagantaa tana fakkaatu harri qopheessitanii asitti nu yaamtanii sapiraayis akkanaa kan gootanii wal gammachiista hedduu galatoomaa abdii hundi keessanuu sayidoo kaamera duratti asin mul'anne ammallee kaamera isin nurraa maru jira galatoomi hundi keessanuu galatoomaadha isinitti haa baratu sapiraayisini warri dubartoota illee kabajaa abbaa mana keessaniitiif qabda warri dhiirati illee kasafwaan kana sirrii irraa baradha mana mana keessanii kabajaa sapiraayis godha gammachiisa isin ijaa yaadi isiken ummu kaanu siken aye malin jara خانوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكيني مدة مجرة بيتي يا جويا خمس هذه جان خمس ملكة وجرة خمس نخوي يوم ما دفعني أرد في الحمد لله رب العالمين قمتشوني سيدا قمتشونا يان قمتشوتينيا أبا منا قاري هذا منا يسيني سكسما هذا منا قاري مش هذا أبا منا قاري كفوزون تاني واتي منا قاري تاتي أبا منا تس قاري تها يسالتشو قاري ولي تاني تكول قمتشيساني عمري ديرتو إن شاء الله الماني المارس كلمان برخا فولدرا في اللي رب ولدتي سنفدي عمري تيسوجني سن هذا سو هذا من خيتي قمتشي سودا فكم همنا جت فكينا نمني الدوس رافدة سنيفو فكينا نمني الرافدة هذا من خيت سنيتي كوكب دنين دابل ليه بتوندن دنيا دابل ليه بتري ما وأنا بدن ديسن بتاعي صافي كيكاب بدو كبتني كيسني في اليوم ما لكون كابو سنيفو وأنا ما بيتو كفوزون تاني جتانو نمنا ما قمتشي سجتاني وأنا ما تنا دابتي وانغ غاري بعد ما ناتي يويتي تنا دابتي قمتشي ستيج شورا سنيفو ورا ربين عمري ريرتو جنزراتو ربين الدنيا في آخرة الدنيا سنين باسنين جان آمين آمين أبي لك النبي أيان فرا كنا سيفر كنا سيدو كذا سيارة كنا يعني ننقبو سلا يعني رخو خيسي تو بيت بوفي تناوك هفورة تك استفر سدين فتاستو عامل كنادي يوتيوب نخياس وان بيك ابن فانتك كاتف غياب دين دفين هذا ولين وجدم جتو عجائب تتاتي يعني سديمتي انا ما في ابدي خنا وانا كشكتي نغري اكاس اتفكات وانا جبت سمية يا مدو يتني بيتا وان بيخو فانتناري اسي وان بينف يعني بسيطة وانين بيخو فنينا الرخاء أتوانين بينف أيوة عجابة تاي سمية يوم بتو يتدي بيته سلا خيسي تو بيته بوفي تتكوتنا كنا هفور رالتك أسيتو موجين ده مش بربادة أنو أمو تشوفني توما يعني بيخات تشوفني جلابا فنّه تشوفني توما لا جنيه توما تشوفني برايانه سنيفو خا جمّتشو نسي جمّتشو تينيا أمتو وركنا والجمّتشو سربي واللي فاقودو ورين بيني سافتنا جلا فدتوما أكيد سنيفو هدون قمدي في جاني سيفيس غلطوا مفاق كنا دربس ما جد دربس يلا نورزي زيكان ني زيكان هيا طلب ايوه ني داوري هيا ني زنبرة شكرا ني نقرالو ني غلطوا ما تلش غلطوا ما فولو كلي هاسا دي تكوتي ما تنين هاسا جنا غلطوا ما أجازي قام كوفن بيخن لا يلا حبيبي اوكي بامر جم كفلكش باربينيا سي باربينيا
ደስታችን ነው ሰፋና መሰገናለሁ ሰርፕራይዝ ስላደረግሽ ምናምን በአክሽን በኦሮምኛ እንዴት ላድርገው አያንዬ እንኳን ደስ አለሽ እሷ ትመልስልሽ ሲጫት እንኳን አብሮ ደስ አለኝ ጀሪ እንኳን አብረን ደስ ትንሽ በአረብኛ በአማርኛ ራሱ ደስታችን ነው በአረብኛ ደስታችን ነው በአረብኛ ባልሽ እናመሰግናለን ፈራህነ لا በአማርኛ በአማርኛ ራሱ ጠፋብኝ አያንዬ እንኳን ደስ አለሽ እንኳንም እጭን ጠፋብኝ ደስታችን ነው አያንዬ እንኳን ደስ አለሽ ደስታችን ነው አላህ ልጅሽን ያሳድግልሽ ከዚህ በላይ ያስደስትሽ ባለቤትሽ ምን ልበለው ስም ايوه لا وسيمت چالتو اها اور میں چالتو مسكين ده چالتو باي ارتے جرتی اوكي ما بدي بنا دبد میں ارتے جرتی باي ارتے دبد وان पे मत से लगा बेतोले ना रेजिम दा बता जी मन देगा मत से लगा मैं सरप्राइज करना ayyanin baga gammadin jedhani gammachuun kette sifaaf ufan jedhan baga gammaddecha baga gammadde sirriitti haasa'aa baara wali beeyti hundu dacha warri dubartoota nam tokko akka taa'u in eeyyamne isin hundas keessa dadhabdanii kanas ta'a warra daa'imaa qofa eeyyamne kifaaya siin eeyyamne ayyan baga gammadin jedhani nam tokko ne si iyyuu sila dura si eeyyamne ayyan baga gammadde gammachuun kette sifaaf ufan sin jedhan kufaan naqamen action chalisa anan bra action ase ayyan baga gammadde gammachuun kette sifaaf ufan sin jedhan amiin yalla galatom bada eyo mira gabdi galatom ma kulani wanni jechuu barbaadu arra nuti quba qabnaa isin quba qabaachuu baattus nuuf himanii jiran surprise isii ta'u garuu isin akkuma kana namaatti goote dalagaa turte dila kana guutuu hin beekne jechuudha isin akkuma nama hin beekne dalagaa turte tanaafuu gammachuun ta'e gammachuu teenya baga gammadde jaarsa ta'e qaaliinis baga si gammachiise nama hundaaf gorsa ta'a akkasii jechuudha dhiira hundaaf gorsa ta'a jechuudha maan ulaaltani yoo dhugaan gammadde imaare footi mootee eenyu dubbadhu sitta bataa jira akkasii jechuudha galatoomaa fixaddeetiin jira efto Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasuma sarantana gammachuun surprise ayyan walumaan gammanne kita isin gammadde caalaa numaa gammade surprise kana nuti manii jiran nuti quba qabnaani akkasumas Sofiyaanis hedduu haa galatoomu Safwaan aan yeroo baay'ee kan manaa abbaan manasi hedduu haa galatoomu akkasumas jechuudha akkasiin firraa quba qabnetti waan hedduu gammachiisee jechuudha maashaallah rabbi wali sanaalisu angaru taniin dhaamu tana dhagaamtee jirtu hedduu takka namni wal jaalatu halaalaan hin tolu rabbi ni danda'a wal biraan bira haafizuun jaa akkasumas galatooma isinin jenna saamiyaa ወደዛኔና galatooma ዛሚያ በኦሮምኛ ወራሎ ብሎ መጣች እስቲ ምን እንደምትወር እና ያለ ማለት ነው በአማርኛ ራስ ካልካት አማርኛም ጠፍቶብኛል እያለችው እኔ አንተ ተስተምረኛለህ አያን እንኳን ደስ ያለሽ ደስታችን ነው ለባለሽ ረጅም እድሜ ይስጥልሽ ላንቺም ለልጅሽም ኢንሻአላህ ደግሞ ወደፊት በሰላም ተገናኝታችሁ ረጅም እድሜ እንደምትኖሩ እመኝላችኋለሁ ስለ ሰርፕራይዙም በጣም ደስ ብሎኛል ያንቺ ደስታ ለኔ ደስታ ማለት ነው
warri dhiira aji aya kota gara akkana si kamera haa isin mul'atu Saido mijjesa muste Nugete je kakira. Sigese achire. Wallahi jeedatti yaa jirta. Garaa dura. Achina shina sai sijal ka. Duran dursee isin guutuun keessan abdii fi ayyaanis warri waliin taare warri isi wajjin waan kana qopheesse galatoomaa isin jecha badala Safwaan bu'ee. Galatooma. Itti ansaan lammaffaa Safwaanis gammachuun keessan gammachuu keenya telefoona keessan fuudhu gammachuun keessan gammachuu keenya mafnaan gammachuun keessan lamaan haa turuu Safwaanis atillee galatoomii barumsa guddaa namaaf nuuf kennite barumsa guddaa warra dhiiraatiif dabarsite akka kana galatoomii siin jedha ofirraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safwaan Mahammad Amin yoo khammaru show arrantana halan gammachiise jaartii isaa qaalii ayyaan teenya dumaashii teenya qaalii gammachiisuu wanti gammanne haa galatooman ummanne sitti argamdan galatooma ummata dhiiraatiif hundaafu waan taati gammachuu barnootaati inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya ummaafnaan ummaafnaan gammachuu kennu hunda gammachuu yuute birootaa fi namoota akkasuma warra si beekan warra si jaalatan warra si hordofan hundaati jechuudha. Akkasuma Safwaan keenya baay'ee kabajamii garuu xiqqoo si aarii jira maaliyyoo jette amma waan akkanaa godhuun kun bareeduma ta'ee garuu namni waan akkanaa godhuu hin dandeenye jaartiin jaraa itti amma fakkeenyaaf caaltuun yoo asii gala harka edana na waliin bultu jechuudha. Maaliyyoo jettan amma fakkeenyaaf waan akkanaa hin binnee fi osoo uumma xiqqaa yooma akka daabboo yookaan piizaa wayii abdii ergitee waan kana affeerusu jedheni baay'ee natti tola. Kanaafuu baay'ee galatoomii waan kana goote baay'ee kabaja abbo gattaa'e. Akkasuma inni galatoomanii indaa bituu kan keeti. Waa hundaafuu baay'ee galatoomii kabajamaa nin qoose beekumaa jedhee. Gammachuun baay'ee gammanneerraa baay'ee dasnu jedhee jechuudha. Kabajamii ulfaadhuun hunduu akka sirraa barannu abdii guddaa sirraa qaba jechuudha. Atillee baa gammadee sin jaa ayyaan. Kot. Amina dubbate inni afita teeka. Kana sima eegalte. Eegaleera. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arraga gammachuun tee ayyaan gammachuu teenya obboleessa kiyya Safwaanis akkasumatti surprise kana godhuudhaan nuufi miti nama hundaafuu barnoota akka ta'e hedduu takka gammadee kanaaf ayyaan baga si gammachiisee siin jaa. Galatoom obboleessa kiyya. Fooziyaa tu dhuftee jirti. Fooziyaan dhuftee jirti. Fooziyyaa surprise yaa daawwattoota. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi kabajamtoota keenya akkam jirtanii baga nagaa taatanis sinin jedha. Duraan dursee qophii kanarratti anis argamuu kiyyaan Safwaan hedduu galatoomis jedha. Ayyaan baga gammaddee gammachuun kee gammachuu keenya. Surprise narraa kun Safwaan dhiira hundaafuu akka barnoota ta'uun dabarfadhaan irra. Ayyaan siifi Safwaan rabbiin umrii dheeraa siniif haa kennu. Rabbiin nagaan olitti sinaa fiduu siniin jedha. Hedduu takka gammannee rabbiin sinaa gammachiisu siniin jedha. Galatooma. Galatooma warri yaadan dabarfachuu barbaadan osoo hin dabarfatin jiraattan yoo jiraate tokko ammoo dhufee na qabee jira. Galatooma hora bulaa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jecha. Hordoftoota fi jaalatamtoota kabajamtoota afnaan tub akkasumas Sayyidoo akkasumas Abdii galatooma hora bulaan kan jaa. Ayyaan baga gammaddee Safwaan Mahammad Amin baga gammachiistee dimaash teenyaaf an kana keessa maalin jedhame taa Safwaan jaalallu teessoon fagaattee narraa yaanni kee an qobaan ergaru jira qottumee na biraa nala. Irra deebi'ee waan hin boolchisaa kanaafuu ayyaan galatoomii
akka Safwaanii fi siif Safwaan wal jaalatan hedduu beeyna waan ta'eef rabbiin umrii barakaa qabdi isin haa kennu. Wal dhufiinsa keessaniif hedduu gammannee jirra. Hedduu ammaas gisee Safwaaniitu achirraa ergee kana godhanu jaan wallaahi dachiin nu cittee gammachuu keessa bakka seen wallaalle abdii dhugaadhaa koottaa minaan nuun jee akka gisee dhufnu waan adda agarree galatoomaa horaa bulaa Safwaan bakka jirtutti rabbi nageessa taatu maatii keetii wajjin rabbiin nagaa wal si adeemsu galatoomin siin jaa. Amina kennaafi sagantaa keenya akkuma itti fuufetti jira kabajamtootaaf hordoftoota keenya hin dhumanne dhumachuu miti yoo dhakkaayyuu hin geenne sagantaan kun akka baree jadiid ayyaa jadiidoo Assalamu alaikum. Ega qophiin keenya akka itti fuufetti jira. Ummu Afnaan galatoomi isin jenna gammachuu ta'e siyaafuuf isin jenna. Umrii keessanillee rabbi waliin isin haa tursiisu. Warra wal bira deebullee rabbi isin haa godhu. Gammachuudhaan. Safwaanis hedduu galatoomi waan akkanatti haadha mana keetti gammachiite. Qalaasa kiyya. Hoomin harkeen ishaanu. Akkasi Safwaan hedduu galatoomi wallahi dhiiraaf yaani karaa nu bantee jirta nu barsiistee jirta galatoomi akkasumaan gaara. Namni yaada osoo hin kennatiin isin koota garan haa dhufani. Kalaas dura in aaree akkas jedhee amma. In aaree lakkee haji in aaree maal biddira maaliif artaas hin beekne yeroo. Ulfa olii danee naan. Laamichaan kaa qaba. Ilma rabbisuutti wallahi ilma otirra Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi khajamtoota keenya ayaan baga rabbi si gammachiisen siinjaa inshallah warra horaa bulaa warra wal bira deebi'u warra bikkatanatti silaa inni harka isaatiin itti hidhee surprise godhee hedduu na gammachiisana dhagaamellee hin gammadelleedha inshallah warra walitti rabbi isin deebisee inshallah wal bira isin afidu horaa bulaa arri wajji filadhaan isin jaa. Galatooma sagantaan keenya akkuma itti fuufetti jira. Warri sagantaan kun akka bareeduuf halkanii guyyaa xaaraa turtanii ayyaan Kaliifaa Sa'id Beeyaan ana dabalatee jechaadha. Sagantaan iddoo kanaa miti iddoo biraatti illee akka qophaa'u waliin Peetiroola fixaa waan iddoo adda addaa deemaa turre isaan irra deebi'anii galatoonfadha jechuu barbaada. Akkasumas sagantaan namni waan itti dhagame dubbachuu akkasumas isin bagammadde jedhu asuma irratti raawwateeti sagantaan kennaatu itti fufa jechaadha. La sagantaa kennaatitu Saidumatu jalqabuma kennaan haa eegalamu jedhe. La Said Haseenu. Said Haseenu. Said Haseenu. Kameraan tu dhufama. Kameraan Said Haseenu. Ma. Makina keessa haasa'u. Haasa'u oleera. Amalli ka dabarfatu si dhalaa haasa'u. Ah Said oo yaada. Jalqab. Maaltu si dhagame Said? Said. Hanga ammaa sammaa gurraa qaba sagalee tantee malee waan dhageenye. Sammaa gurraa tantee maan dhageessistu. Har'a bishaan dhuunfa fakkaata. Sagalee dhagoo anachi maayikii ma keessaa san dhagoo jira kan. Kana fakkaata. Galatoo waan sagalee miti qabu. Kana eessa hundaa dhagee sagalee. Tayyib eega sagalee tiya dhageetti maaltu si argama? Keeka biskuuta nyaadhe tokkollee beelee ammas nyaatu jedhi. Kabiraammoo bishaan peepsii fa'a. Sigalee? Amilee kennaafi. Daabboo arge maal argite lan jedhe. Daabboo arge keeka arge. Isinillee arge tamaam isinis arge maal feete waan bira. Hordoftoota hordoftoota keenya dhugamaan kaamerameenidha duuba san dhaabatee jira inni mul'ataa jiru. Sammaa godhatee maayikiin nan harkaa qabu kun sirri dalagaaramu dalagaan jiru waan. Kaameramaan yeroo hundaa hin beelaa beekani. Hin beelaa yeroo hundaa. Maaltu si dhagame? Maal feetan? Qoy mirgaa nyaadha qoy isan boode bannaa qoy. Akkasitti. Booda yoo isin nyaattan waa warabuuf amma nyaatu fedha beektaa. Duraanumaa nyaataa deeman. Fidha xumure galatoomaa xumure. Maal fedhare? Waan si dhagame himtu malee. Waan na dhagame sagalee keessa. Waan dhageettu tanaa miti taa kabira. Waan kennaa irraa waan si dhagame. Sambaanta. Si waan na dhagame. Sannaa galee amma.
Suwaan dhagahame. Safwaan daawwiteef surprise godheef. San dhagahe. Ilaalcha maaliif maal qabda maaltu si dhagana gammachuu fanniifisi. Maa waan ana godhe ana erge ka gammadu. Gammachuu Osoo na erge hin gammada. Isi erge mee? gammachuu ayyaan komiitti qabadhu gammachuu ta'e qabu jechuudha. Gammachuu aan hin jenne kan. Ammoo isin waan isin hin gallee jira. Isin hin galle. Gammachuu keessa bar waan kana haasoo jira. Faa isin beeka. Inna gammachuu keessa. Kabira maal nagaf? La abada kana deebiftu malee kabira sin gafa. Kabira kan deebisu. Ayyaan si dhugaa qofan jedhin. Ayyaan Safwaanis Safwaan agala tomu mallaq erge surprise godhe jedhe waan nyaannu nu bitte. Waan nyaannu nu bitte ayee. Aywa. Maallaqa raafeen bittanii. Maallaqa raafeen. Hayyee. Nu bitame? Kalas kun nuuf nu gaa isif daabni gaa. Amile. Askeessa maatu sariyaanis nyaatu jirtiraan. Qabdoni siyaara. Nyaatu nyaatu. Nyaatu cadhe eenyu bitame? Nyaata jalqabnaa uummanni amma fixa dadda. Daabbu kayo. Anuu fitu jedha. Akkasi hordoftoota fi daawwattoota keenya surprise keenya kanarraa kana fakkaata. Daabboon kennallee kana fakkaata ajaa'ibaa. Obboleessa keenya saahiba keenya qaalii kan biyya jiru Safwaan rabbi umrii isaa dheeressu haadha maan ta'u sun dagasin surprise gochuu keetiif achi as deebitee isii surprise gochuun waan guddaadha. Namoota tokko tokko taate ergi jal'isi yaa yookiin ittiin bashannanaa yookiin ittiin qamaa inni gaawwichi yaada jaartii amni haadha manaa ofii cimtee dalaydee jabaachee jedhee surprise isii gochuudhaaf waan guddaadha. Barnoota nuuf haa ta'u hatta anuu gaaf biyya gala gaaf birri gannaa ergitu surprise godhee hin deebisneen ittiin bashannanee dhiise tamma wanni godhi hin qotin tirbii galatoomi jennaani daabbollee nyaanne keekallee nyaatu deemna galatoomi. Wanni biraa wanni dhagahame kalaas hooma ayaa maal si dhagahame silaasi waan si dhagahame maali mee hooma si dhagahame san dura dhageeffadha. Gammachuu na dhagahame. Kalaas anallee gammachuu qaba maal feetar waan biraa anallee gammachuu na dhagahame. Ganaa taaftee yaadde moo kana caalaa gammadaa. Kana galatoomi siin jenna sagantaan warri በምንኛ ልናገር ምንም በኦሮሞ በጣም ነው ደስ የሚለው። እንኳን ደስ አለሽ። ወደፊት አብራችሁ ለመኖር ተገናኝታችሁ ለዛ ያብቃችሁ። በተለይ ወንዶች ይሄንን አይታችሁ ትምህርት መውሰድ አለባችሁ። የግድ ወርቅ መሆን የለበትም። አዎ ዋናው ነገር ሰርፕራይዝ ሴት አዎ ትክክል። አይ እሱማ ምን የምትሰጡት አይባልምና እና የግድ ወርቅ አይደለም መስጠት ያለባችሁ የምትችሉትን እንዳቅማችሁ ስጦታ ሴት ልጅ ስጦታ ስለምትወድ ማለት ነው። አዎ ሰፍዋን በጣም ጥሩ ስራ ሰርተሃል። ጥሩ ለወንዶቻችንን ጥሩ ትምህርት አስተምረሃል። ያው ማያቅም ከዚህ ይማር እና በርካም እንትን እላችኋለሁ ሰርፕራይዝ እላችኋለሁ። በጣም ነው ደስ የሚለው። አዎ በተለይ ሴቶች እዛ ጋር ያላችሁ ወንዶቹ ዛሬ እንዳታስጨንቁ ወደፊት ነው ቀስ ብሎ የሚያመጣላችሁ። ዛሬው ነው አምጡ ብላችሁ እኛ እንትን የለንበትም። አዎ እውነት ቀስ በቀስ ነው ከኔ ማወቅ አለባችሁ። ገለቶም በጣም እናመሰግናለን። Ewa baay'ee galatoominaa obboleettiin teenna dubartoonni illee hadhuma surprise kana laaltanii jaarsan keessan akka hin cinqine jedhanii jiranii. Haa cuftu. Ewa cufii kaayachi. Safaan irraa argitanii amma yoo jaartii teessa surprise irree gootan qara sin tare hin gammachiistanii jechuudha. La nama jechuun ooyuu jalqabuma abaacaadhaa barataniiti dubbisuu baratan malee osoo abaacaadhaan baratin doktorummaan baratan kanaafuu waa irraa waa baratan kanaafuu hundi dhiiraayyuu gara fuulduraa jaartii ofiitiif kennaanii qopheessanii jaartiin illee mahadhumaa waa kennaa naa kennettanii akka hin cinqine adaraa waaqayyo waaqa rabbi adaraa rabbi isiniin jedha. Kana fakkaata sagantaan kennaa akkuma itti fufetti jira sagantaan ittaanu la sagantaan ittaanu